haasawuun barbaadu dubbii gabaabaa Akka sheexanatti naasuu jira re. dubbii gabaabaa Arafaatiin faana dubbachuu Akka sheexanatti naasuu jira. Wanni asirratti amma booda Ayyee mutiin akka baddu amma mutiin asee niti. Qoy munaati yoo kutak. Fatu walaa qabanyu ifama. Munaa qoy kutak walaa qabanyu nu rasuulee na qabdu. Yoo arrabate wali gabbaana mutii qabaddu nagaan taa'e akka dhiiraatti haa ta'u kottu nama. Rabbii jedhi nama arrabsuu miti waan san innatti sheexana nangetti amma mataa kan kee siin deebisu ati ma sheexana nangetti girta. Tokko goolii fi galchita tumaan mutii qabaddu filis. Taati maasu taata fati iska ati masana. Maa yaadu laata kanatti kabajaa haa sodaatu kanatti yoo sodaate rakkoon qabu zamana kana badaa dubbachuu irra sodaachuu ta'uu wayyaa bari yeroo hundaa ni dalamtaati gaarii yoo daladanii fakkeenya nama baay'ee ta'a waan Ayyee mutiin haa qabaddu yaada xiyyaan xumuradhaa yoo arraba ta'e gabbuu deema amma walumaa galatti abdii walii gallee jirra taasii booda Arafaa dubbifna akka fatuun akka tigatte walii galla dubbisa mutiin isin irraa qabadha lammaffaa dooktar waan itti baaftee na barbaaddi haa kafalattu yoo barbaaddi lam sadaffaa rabbiif gargaartee Arafaa deemu barbaannan gadaa lakkiftu garuu immoo mudiin nama takkaas hin baasu itti gaafatamni nama kanaa fatuu fi madaam gubbaa akka jiru ati Arafaati maal gochuu dandeettu obboleessa kaalsii qayyarachuu hin dandeettu Arafaati waan akka gochuu hin dandeettu yoo dhiistee jireenya mucayyoo haa jiraatu haadhatee isaan yoo gabbil maadha sadu hoola andabbaali barna beektu badawa na arrabsoo ol seente buu ideem yaada qabaachuu baannan bocola naman ta'e miira keessaa bahi dabbaali obsi muna obsi amma damlaal obsi mee muna obsi muna yaa wal dhaggeeffannu mee laal muutii qabannee turre jirra amma yaada furmaata deemna Fatishaan kan miciyyoo tanaahuu fuudhee laaqee marqee miciyyoon tun akka isiin hin dubbanne akka isiin hin haasoyne akka isiin konfidensi hin qabne qaama qullaa miciyyoo irraa waraabee miciyyoo tana doorsitu jiru tokko isa dhaggeeffadhu naata badaa wisha dhaggeeffadhu likkisitti himna beekaa callisnee irra sii deemu jira naalkus ummas diqaalaa ilmoo diqaalaadha nuti beekaa kabajaa sii goona malee likkisitti himuu dandeenya dhaggeeffadhu fatii wisha wulla dheengadda gaafa irraa akka feete miciyyoo godhaa turte miciyyoo konfidensii dhorkitee dubbachuu dhorkitee irra ejjettee ukkaamsitee gubbaa taa'u jirtu osoo beeyinuu callifne dhaggeeffadhu doktor miciyyoo tana yoo rabbiif jecha gooteef gadhiisi sa'aa tana fiizaa kanniifi gadhiisi deemtee haa dalagattu rabbii jecha goonee fi mana xalabattiin akkaan barbaade godhee daleessisee irraa fayyadamuu fide yoo jette hangana naa kafalanii irraa fudhatanii dadhaban biyya deebisi kana caalaa wanni si hojii dubbannu tokko hin jiru. Bakka mataa daqiiqaa takkaan dubbata sakandii takka dhiifama naa godhaa jiru. Maabuuti amma maabuuti amma kana jennaan. Dhaggeeffadha. Laa dhaggeeffadha wal arrabsuun furmaata miti. Anas dura jira. Daqiiqa sakandii takka dabbaal ni dhaggeeffama. Ni dhaggeeffama dubbadhu. Ayi dabbaal wayin si gaafadha ijoollee teenya dhaggeeffadha. Tokkuma qofaan isin gaafadha takkittiin maali? Arafaateen as baatee rakkadhee ijoollee teenya akki duraan itti na fidaniif akkina namatti jiru garaagaraa sagalee naa taha takkaa'u maallaqa uummata kanaan irraa kafala na baasaa isiniin jettee ni jirti. Na deebisi. Muniira akkasin jee malee mishii. Taa'ii dhaggeeffadhu yoo quban qabaanne Muniira. Yoo asoo quban qabaanne taa'ii dhaggeeffadhu. Akkanuma dhuftee yaada kan kee kan munaa qoy gutak munaa qoy raftee dhuftee Muniiraanis gaaffii gaafatti qoy gutak qoy gutak qoy gutak dis saada dis gutak laal rakkoon Muniiraa amma dhufte taanii dhaggeeffatan malee fedha dubbiitti bar waan siin galeen gaafatanii ani yaadaan sii qabu obboleetiitti Arafaat ayyaaniin sirna dhaggeeffadhu carraa isa dhumaa as galee gartee dhageesse Arafaat dooktara haa ta'u abdii haa ta'u fatuu haa ta'u eenyuun abbaa isaa qeensa sirraa cabsuu hin danda'u. Carraa nati qabdu tokko jira. Dhugumatti miidhamtee bakka sanii deemuu barbaannaan maallaqa namni sirraa kan kafallee jiru gabba'iiti namiitu jiran dubbadhu. TikTok siitiin fidannee asiin haa dubbattu. Arafaat banadhu viidiyoo waan sirra gahee fi waan mudate guutuu takka takkaan nu dubbadhu. Fedhii kee hunda haasaan. Abaddu jii muutiin irraa haa taa'e jawwaala naasoo ittuunis. Achiin miseenjaraan iyyiitimma. Muti kabadu jin wala de wala jira dibar nimbiya kabar wallahi da bositi mi di wan barbada kabada wan takam carra kannafi Arafati carra kannaf dabbar Arafat dubbadhu banadu video Arafat wa alaikum salam video banad takka sudani banadu video
Jara na haga nan adi sirinjani muna dhaggeeffadhu bakka oolanii bakka bula wayyaa jettee Oromoo miciyyoon isaan himatu rakkoo gurguddaa. Sanii fi reefu dura dhaabbadhee gaaffii tareen Atis mutu godhadhu dhiisaan irraa feeto haa himattu feeto haa dhiiftu sodaattus carraa isiiti. Arafaat nu dhageessaami. As bahi fuulaan duratti. Taap godha koppiliinki godha kan nuti afur. Rakkoo sirra gee yoo dhugaan laa dhageeffadhu yoo nuti asirra jirru aanaa fi dabbaala waa'ee kee dubbachuu irratti badii qabaanne isintu badii qaba isintu jireenya kiyya na jallisu jira isintu dalagaa kiyya narraa balleessaa jira obboleeyyan kiyya nurraa dhaabbadhu nuun jedhi. Lammaffaa yoo nuti rakkoon qabaanne haati bira jirtu rakkoo sitti hees akkana rakkoon attee jira akkana gootan na godha Oromoo jedhi. Sigalee ati calji taa'imemma dubbadhu si kanneen jarraa dhaatti fufee qarfaa. Badiin isin qabdan hin jiru ani waan biraatii miti dhugaa rabbii dubbachuuf akka godhanii waa hunda narraa baasanii na fidanii akka nama takkaatitti dalagaan ta'e onlaayiniidha jahanii onlaayiniin dalagaa. Yaani amma fakkeenyaaf waan takka gizee dalagaa takka dalaydu dalagaa takka irraa bu'aa buufachuuf dalayda. Dalagaa sanii xiqqimii akka qabduuf dalayda. Yoo dalagaa sasirraa deemte ani sagalee wanti niin keessaan dhaqee akkana jeesaadaa gaafadhallee hammeenya biraa qabaadheetii miti rakkoo biraa qabaadheetii miti yoo dalagaan tun na jalaa deemtee narraa deemte doftoon marjamillee demoo sanaa kafaltee isillee gammaddee anillee gammaddee jiruu xiyyeeffataa jijjiiree maatii xiyyeerraa illee jijjiiruu danda'a. Kana malee wanti sagaleetti na qabachiise waan biraatii miti malee waan biraatii miti. Okay, thank you galatoom. Amma isa kana ati odoo Maryam quban qabne waan kana goote malee ati Maryam rakkoo sirraan geessee maallaqa sii kafaluu dadhabdee maallaqa hin qabu siin jettee waan sii mari'atte takkaa hin qabdu jechuu yaada mataa keetiiti maleeti. Laa yaani yaada mataa kiyyaatitti hoggaan siin jedhu waan biraatii miti. Waan takka fakkeenyaaf gizee dalaydu dalagaa lubbuu dalagaa takka gizee dalaydu akka irraa faayidootee namni kuni haatoo saatoo dhabaatus nama galuuf inuma gala ani dalagaa tana yoo isin jala deemte yoo dalagaa tana isin dalagaa tana sirriin dalayde dalagaa tana nama kana onlaayina kana humma beekan arguma jirtan namni arguma jirta. Sigalee yoo dalagaan tu sirriitti deemte dalagaan tu sirriitti deemte isinleen demoo sanaa kafalte anillee jiruuti yeefraa jijjiiranii kaayyoon kiyya wanni abdiina kutacheese dalagaa deemuu diddee tana malee waan biraatii miti. Okay, galatoom ulfaadhu. Isii bira teessee isiin damoosa keessii kafaluu dadhabdee hanga biri jirtu kana ji'a fi meeqa geesseeti? Isii bira ji'a lamaa sadi hin geenye? Sadi hin geenye lamammaatti deemu jirra malee. Okay, lamatti deemu jirta. Tokko fudhattee miree damoosa kee? Kanarratti damoosa sii kafaluu dadhabeettee isiin waan akka nama tokkotti akka nama gartee faamiliitti akka nama gartee saahibatti akka nama haadhatti jireenyi kun wal nuun danda'u yoo gartee magaalaan tun hin jiraanne wanni damoosa sii kan nun jirtu rabbi magaalaa tanaa nu waa fidootti akka nama dhuunfatti kasii mari'atte ni qabdi isiin suutatti akka faamiliitti. Hin qabdu. Hin dadhabeef hin dadhabnee sitti hin dubbanne isiin waan dandeessu keessaa sumaaf hin kannattee abdii murattee taa'aa jirti malee. Isiin akkasii ilaali jaalibsaa waan takka wanti beekuu qabdu namni kuni haatoo saatoo dhabaatus anamma silaa waan biraatii miti hojiin tu silaa narraa deemte qalbii tiyyatuun illee firii na taati anillee bor bakka guddaa ga'uu danda'a namni warra na qarqaaree bor anillee deebee nama qarqaaruu danda'a dalaguma deemuu didde sanaa abdii na kutachiise anillee sagalee sassaada akkana akkamii jee itti gaafadhe malee hammeenya biraatillee waan isin mana keessattillee miidhaan irra geessee hin qabdu kana hubachuu dandeessa. Galatoom ulfaadhu. Jaalibsa maaltu yaadan aannan tokko osuma gadi naqamin dhaqqabatan aniin tun karaa lama dhabuu yaaddoo natti ta'uu jira. Yoo dandeettii qabaattan hamaa hoomataa hojjette yeroo mammaaktu. Sanumaafuu yoo dandeessan. Dubbadhu hin boo'inuma abshir. Biyya namaa hundaa kanuma kan nama ofiisa dabreef. Sanumaan jechuu barbaada. Laa dubbadhu hamaa hoomataa hojjettee waan naa godhuu dandeessan ta'etti san dubbadhu hin sodaatu. Fedhii kee hunda himadhu. Paablikii gubbaa jirtaa incitii wanni hundi paablikii gubbaa jirti waan xiqqa sodaatin himadhu hin dooyisini. Ani duraan dursee
dalagaa online tana yoo sirraa deemte ani dhibdeen tiyya biraati miti wallahi akka malee cinqamee akka malee yaadda waan biraa son tahin silaa dalagaan tunarraa deemte anis gammade isinis gammade isintu waan biraati miti silaa anammoo yoo gabii baaste malee waciin hin galtu silaa anammoo dalagaa sallikki deemte isillee ni gammaddi anillee ni gammadaa dhibdeen kiyya guddaan ka tokkoffaa kan lammaffaa arra hara lama dhabuu yaadanatti ta'e namni hubatu inuma hubataa si galee kabeeku inuma beeku. Okay. Lamaan takka isii biraa yoon bahe isii biraayis dalagaa dhabe lammaffaa fiizaan kiyyoon irraa fuudhame carraa biyya namaatillee dhabe lamaan kana hame katti rakkatteef. Thank you. Umma yasra sirraa fuudhoo gutakka. Asmarratti sirraa fuudhaa. Narraan fuudhini doktora naa fida laa narraan fuudhini yoo dandeesse doktora fidi isii miti. Tanumaaf hin deema amma kanaa goonu. Arafaat yaada gad dhaabbataa. Yoo ati saatii ammaarraa kaaftee dhimma kiyya natti tolee jira lafa kaayaa keessaa baay'eetti an dabbal mana cufeetiin baa asii booda islaamumaan haa dhoorguu dhimma kee namni dubbatu hin jiru tokko na qabadhu. Carraa tokko qabdi. Ani madaamiillee nammiine waa takka illee nan goone anumaatu isiifis yaadee tiyyaafis yaadee osoo isiin qaamaatti yanaa kannitee mana madaamiin ergite natti tola ammatti santu na barbaachisa tokko lammaffaa immoo lakki natti tolee jira dhimma kiyya rabbii ijaa keessaa naa bahajii islaamummaa rabbiin haa dhoorguu aanarraan keessaa sii baha. Madami Olga. Addaan si baasa waan inni jee dabbaal wanni inni jee tokkoffaa yoo na gargaartan akka Oromoon na gargaara furmaata na dhibii kana naa fura lakkii yoo na gargaaruu hin dandeenye asuman na dhiisa jedhii isa lamaan kana uummatatti madda. Murtii guutuu ol deebisa. Ana kuma jechuun dalagaa ani silaa dalagaa online tunarraan deemtu rakkoon tiyya dalagaa online tana dalagaan online irraan deemtu yoo isin dandeessise dalagaa laaftu. Dalagaa jechuun tana hamilee tiyyan ayitu tana jajjabeessa sammuutti yefriin agoota yoo isin danda'e naaf goota yoo isin dadhabe akkuma cabeettiin okkola karaa lama dhabuu rakkoo dhabee tajaajilsa. Galatoon lafaan uummata Muna habiibati. Obsi muna ni gaafata muna ayyee ni gaafatta obsi laa yeroo dheertu qabna ni gaafatta obsina. Jaramaanii wal biratti ol baasaa. Anillee laalika akkan akkasiin dubbattu dhagaye anillee akkan akkasiin dubbattu barbaada nam takkana yalan dubbatina mee hagam fixa dubbil laalee akkana doktorri dubbadhu ayya maali namni beektanii qasaman billaa ani wama kana waan san irraan beeku galiin galuu baate uffata anama fakkeenyaaf dawaa hojjedha wasaappiidhaan hojjedha. Maal galcha maal dhiisaasi waa'ee kiyya wanni waa'ee galii kiyyaa wanti irraa beektu hin jiru. Dasee isiin bira teessu dhagaye. Dasee isiin bira teessu yoo ta'e. Doktor please yaada isirratti hin kannatini. Doktor dhageeffadha. Yaada isirratti hin kannatini. Doktor dhiifama nu godhe. Please dhiifama nu godhe obboleettiin isi jaalanna. Laal xiqqisho qofa dhiifama nu godhe. Anammas isii dhiibuun barbaadu fedhaadhaa waan ta'eef dhaggeeffadhu. Tiktor teenya laal isiin ammas himatatti hin jirtu. Muna ina dhaggeeffadhu muna tokkoffaa wanni isii dabbaroo jiraate har'a jala mureen isin hima. Wanni isin ila wanni isii dabbaroo yoo jiraate jala mureen isin hima. Laal uummanni Oromoo hundi akka dhaga'utti wanni isii dabbaroo yoo jiraate an Dubaay jiraadha malee akka uummata Dubaayiitti hin jiraadhu. Koonsartiin dhaqu sargiin dhaqu dhaggeeffadhu bakka hojiitti ittiin argama. Nama bira dhaqu yoo bahe isima tana wajjinuu yoo bahe bakka seeraa wayii yaani bakka wayii dhaqeen deeba malee laal anaa tana jechuudha dhageessanii wanni isii dabbaroo jiraate homaamti na bira hin jiru ana sinii galeemi homaamti na bira hin jiru akka namaa gabbanii uf dhiituun sun hin jiru kun isii dabbara nan beeka akkasii dabbara kun eega kabajaan ta'e amma isin wanni gootan mataa mucayyoon tun jeeqamuu qabdu isinii galeemiti dhiphachuu qabdu hangana osoo asirraa waan fudhattuu abdii muutiitti hin banetin haasawaa dooktara kana keessaa uummanni waan fudhatan qabdi dooktar maal haasawuu jirtii warra barattan muutii deemoo muutii miti kun inni mataan isaa asirraa waan fudhatan haati as jirtiiniti borullee dubbachuu dandeessi immoo rabbiin kawaa jalaan dhokan arguu danda'a mucayyoo tana qaama kiyya aansee akka ilmootiyyaatti ujjala kaadhee wallaahi billaahi wajjin hin bule kun isiin taane nan beeka bakki an gabbee akka warra Dubaayii san uf hin dhiinne ni in ta'uuf nin beeka isinii galee rakkoo isii isin hin hubanne kanaadha amma jechuudha waan nyaattu hin dhabne mallaqa siin kafalu hin jenneeni dheengadda aayidii isii kenneefi mindaa isii harka kenneefi maal akka dasiin isiin bira teettu yoo taate an akka dabalataati bira fide malee bizineesii kiyya anaatu beeka isinii galaa miti kanaaf jechuudha kanaaf jechuudha mucayyoon sababaa biraa takkatti hin qabdu sababaa isiin qabdu kanaadha
wanti isin naa hubachuu qabda ani siillee dhiibuu siillee jeequun barbaadu furmaata isiitti deema waan inni si baase naa kafala achiin booda jechuun akka feetan godhadha annamni haganni gosaan miidhina yaadai naa kafala bas waan inni si baase naa kafala hallaqa Okay. maaliif yeroo hunda jechuudha nama tokko wajjin mataan Dabballu dubbata mulii dubbata. ayyee ibsaa kiyya dubbadhu rakkoon qabu amma bakka dubbii afaan nuwwatee jirti dooktar jannata seenatti miilaan kophee gannata seen inshallah amiin yoo asii miidhaan wan miidhama isinii galee yoo asii miidhee jiraadhe mucayyoo ta'e jechuudha yoo hanga xurii qeensa isii miicee isii dhiibee jiraadhe jechuudha anaaf rabbii walitti dhiisa akka oromootitti jechuudha waan biraan anis dalagee dargadhe laal akkan isii qarqaaree isi dide waan kiyya naa kafalaate achiin booda akka feetan gara isinii mijate akka isinii Okay, galatoon ulfaadhu. Hayyee obsi. Reefuun tana maal jetteet? Akka Oromootiin gargaaree fi eeyyee ila ibsaa dhaggeeffadhu akka Oromoo laal gaamanu dhaggeeffadhu gaa dubbiin ofaanitti qabeen Dr. Maryam sirraa fudhanne yaada kee si dhaggeeffanne. Qaliila si dhaggeeffanne Oromolleen si dhageesse. Reefu an akka Oromootiin gargaaree fide. Akka nama tokkotti namni tokko biraa fide takka isii gad darbee takka waanuu kafali jaaniini. Waraqaa siirra balleessuu fi miti. Akka nama Oromootiin miciyoota na haa dalagattu jee gargaaree isii fide malee waan isii fideef san irraa barbaadeeti miti. Amma immoo erga akka Oromoo fidde wanni ati irraa barbaaddu maali? Dhaggeeffadhu mucayyoo tana gaafaan fidu isii qarqaare osoo bee atillee keessa gaxxiin xalliilaan isii qarqaare ana hojii kiyya kana ofii kiyyaa dalagachuu dadhabee miti dhaggeeffadhu isii qarqaare akkami isii qarqaare yoo jette osoo namni meeqa qaama mataa ofii qabu osoo namni meeqa dalagaa barbaadu as keessa jiru isii qarqaaruudha malee anarra yookaan sarraatanya la barbaachisee miti maaliifin qarqaare mucayyoo tan dhuftee nama miidiyaan beeku ila keessa naa hubadhu dhuftee na qarqaartee mindaa isii kafalee birrii viizaa sadirraan kafaladhu teessee na bira dalagattee laal anallee na qarqaartee ofiillee akka qarqaaramtuuf hin fide sii galeemi irdaataan kenneef dhaggeeffadhu. Hayyee galatoon. ibsaa tolte dubbiin jalma deem Okay, hayyee. Wanni ati fiddeef atis irraa fayyadamuuf faayidaa isii irraa buufachuuf fidde malee ati isii fayyaduudhaaf hin finne. Maaliif isii fayyadne gaafa mindaa kenneef qoyi gaafa mindaa isii kenneefi bakka raahaa qabdu bakka rafti qabdu eeggateetti kan ibsaa asirratti sirraa fuudha dooktar fitan biyye fidee yookaan mucayyoo tana fidee yookaan na bira dalaydi mindaa kafaluuf san irraa kafalachaan jiru bari ibsaa maaluma taate. Waadhati kennaa galee jira dooktar asirra naa dhabbadhu kutaa pilis muutii naa qabadhu anaa sirraa dhabbadhu. Dabbaan mikiyyoo tana fatiitu fitiin anaaf fidee jaanaa. Ooyoo kutaa munaa mee qoyi dubbii tana sirra mee qoyi munaati ibsaa dubbiin akkam taate laal murtii kiyya kutaa kanaa dhiisi dhalaan Oromoodhaa mileenaa Duubaay keessa jira dhalaan Oromoodhaa mileenaatu Itoophiyaa keessa jira Arafaat wanni filattee fiddeef rabbii fi nis yaade isa jiru feekii katee uummanni Oromoo guutuun baree jira Arafaat nama miidiyaati bakka isa yoo dhufte hanga